Akkam jirtu daawwattoota Prophet TV maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin nagaan isin gaafadhaa. Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha. Ammas barumsa torban darbeerraa har'as immoo Waaqayyoo sagalee isaarraa akka barannuuf itti fufnee akka barannuuf carraa kana isa nuu kenne Waaqayyoon guddaa galateeffachaa. Ani maqaan koo Biqilaa Mardaasaan jedhama. Kanaafi fuula Waaqayyoo dura teessanii sagalee Waaqayyoo kana hayaataan akka isin dhaggeeffattan barbaada. Sagaleen Waaqayyoo sagalee humna guddaa of keessaa qabudha. Torban darbee waa'ee hojjetaa fi xaamba'ee Waaqayyoo gara keenya fide yookaan sagalee akkasiitiin Waaqayyoo gara keenya dhufee ture. Ammas ittuma fufnee waa'ee hojjetaa fi xaamba'ee hojjetaan fi xaamba'ee hojjetaa akkamiiti? Akkamitti yoo hojjetanitu yookaan fuula Waaqayyoo duratti hojjennee wanti nu ittiin fiixaan baanu maal akka ta'e Waaqayyoo torban darbe nutti dubbachaa ture. Ammas guyyaa har'aa kana hojjetaa fiixaan ba'e sanatti fufneetu sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin hin baranna. Torban darbee kan nu irratti dhaabne Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2:15 Waaqayyoo Ximootiyoos maanna'u Phaawulos Ximootiyoosiin akka kana jedhe, ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan itti yeella'u hin qabneetti akka nama dubbii isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetutti Waaqayyoon dura of dhaabachiisuudhaaf dhama'i jedheen sagalee kana dubbisee waan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhi wanta jedhamu dubbannee dhaabne. Guyyaa har'aa kana immoo itti fufnee kan nu ilaallu isa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:31 ergan dubbisee booddee achumaan sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa kana walii wajjiniin hirmaanna. Akka kana jedha, egaa yoo nyaattan yoo dhugdan yookiin waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhaa jedhe Phaawulos. Egaa yoo nyaattan yoo dhugdan waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhaa. Waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhaa. Wanti ati hojjettu ulfina Waaqayyoo mul'isuu akka qabu Waaqayyoo iddoo kanatti dubbachuu barbaade. Wanti ati hojjettu ulfina Waaqayyoo mul'isuu akka qabu Waaqayyo sitti hima. Egaa jechuun waan baay'ee hojjettaniittu, waan baay'ees hojjetaa dhuftaniittu, ammas hojii baay'ee hojjechaa jirtu. Egaa kan jedhamu kanaan booddee waan jiru yookaan yeroo kanaan booddee jiru irratti nama akkamii ta'uu akka isaan qaban isaanitti himuu barbaade Waaqayyo saba Qorontositti gaafa dubbatu. Egaa hojjettaniittu, waan hundumaa hojjettaniittu, wanti hundumtus hojjetameera, hojjenneerras jettu. Egaa erga hojjettanii kanaan booda immoo waan hojjettan hundumaa yoo nyaattan yoo dhugdan waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhaa jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Hojii nu hojjennu keessa ulfinni Waaqayyoo jiraachuutu malaaf jechuudha. Hojiin nu hojjennu ulfina Waaqayyootiin ta'uu qaba jechuudha. Hojjetaa fi xaamba'e ta'uudhaaf waan hojjennu hundumaa ulfina Waaqayyootiif hojjechuutu nurra jiraata. Wanti nu hojjennu maalin? Akkuma torban darbeen isinitti hime tarii tajaajila ta'uu danda'a, tarii daldala ta'uu danda'a, tarii qonna ta'uu danda'a, barataa ta'uu danda'a, waan barbaade ta'u, waan gootu hundumaa ulfina Waaqayyootiif akkati gootu Waaqayyo barbaada. Calliftee akkati hojjettu Waaqayyoon barbaadu. Calliftee akkati nyaattu, calliftee akkati dhugdu, calliftee akkati jiraattu Waaqayyoon barbaadu. Waaqayyo kan inni qabeenya sii kenneef yookaan waanuma ati qabdu kana Waaqayyo kan inni sii kenneef, fayyaa ati qabdu kana Waaqayyo kan inni siif kenneef, jireenya ati qabdu kana Waaqayyo kan siif kenneef ulfina isaatiif akka ati itti gargaaramtu barbaadeeti Waaqayyo. Wanti ati hojjettu ulfina Waaqayyoon mul'isu taanaan, dubbiin kee ulfina Waaqayyoon mul'isu taanaan, karaan ati irra jirtu ulfina Waaqayyoon mul'isu taanaan, ati ulfina Waaqayyootiif hojjechaa hin jirtu jechuudha. Fiixaan ba'umsa simmuun argattu. Ulfina Waaqayyootiif hin hojjettu, ulfina Waaqayyootiif waan hundumaa hin gootu taanaan fiixaan ba'umsa hin qabdu. Namni maaliif yeroo baay'ee fiixaan ba'umsa dhaba? Maaliif namoota baay'ee biratti fiixaan ba'umsi dhibama? Ani jireenya koo keessatti fiixaan ba'umsa dhabe, ani nan jalqabe hin xumurre, ani kanan jalqabuu dadhabe hojii kanan hojjechuu barbaade hin taane
maallaa wayyaa kan jedhan namoota hedduutu jiru. Namoonni hedduun isin bilbiltu in kadhachiifattu. Kadhannaa duwwaa otoo hin ta'in ulfina waaqayyootiif waan hundumaa akka ati gootu waaqayyo barbaada. Deddeebiin kee ulfina waaqayyoo akka inni mul'isu, jireenyi kee ulfina waaqayyoo akka inni mul'isu, karaan ati irra jirtu ulfina waaqayyoo akka mul'isu, jireenya ati jiraattu ulfina waaqayyoo akka inni mul'isu waaqayyo barbaada. Waan ulfina waaqayyootiin alaa hojjennaan fiixaan boomsi hin jiru. Kanaafi waan hojjettu hundumaa ulfina waaqayyootti maxxansi yookaan ulfina waaqayyootti qabi. Waan dubbattu hundumaa ulfina waaqayyootti qabi. Karaan kee ulfina waaqayyoo mul'isuu qaba. Jireenyi kee ulfina waaqayyoo mul'isuu qaba. Jedheetu waaqayyoo karaa Phaawulos saba sanatti dubbata. Kanaaf waan gootan hundumaa ulfina waaqayyootiin godhaa. Qolasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa kana jedha. Dubbiidhaan yookiin gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis waaqayyo abbaadhaaf galata dhiyeessaa. Wanti isin gootan, wanti isin hojjettan hundumtu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Wanti isin hojjettan hundumtu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis waaqayyo abbaadhaaf galata dhiyeessaa. Waan hojjettuun akkati waaqayyoon galateeffattu waaqayyo barbaada. Wanta ati hojjettu immoo wanta waaqayyoon galateeffachiisu akka ta'u waaqayyo barbaada. Kanaaf saba Qolaasaayisitti gaafa dubbatu waaqayyo waan gootan hundumaa maqaa gooftaa Yesuusiin godhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Amma namoonni tokko gaafa makiinaa keessas ta'u mana keessas gaafa deddeebi'anii yommuu qodaan harkaa lafa bu'ee yookaan wanti tokko isaan harkaa lafa bu'u maqaa Yesuusiin jedhu. Afaan Amaariffaatiin Bayyesuusim jedhu. Innaa kana jechuun maal jechuudha? Maqaa Yesuus Kiristoosiin waaman jechuudha. Qodaa cabuuf yookaan qodaa lafa bu'uuf otoo hin ta'in wanti ati gootu ulfina kan qabu hundumtu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u isin jechaadha waaqayyo. Waanuma argitetti maqaa isaa akkati waamtu hin barbaadu. Waan gatii qabutti akkati maqaa waaqayyo waamtu waaqayyo barbaada. Waan gootan hundumaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin godhaa jechuun wanti isin gootan hundumtu ulfina waaqayyoo mul'isuu qaba. Wanti isin hojjettan ulfina waaqayyoo mul'isuu qaba. Gaafa sana fiixaan boomsi jira jechuudha. Namni gaafa maqaa Yesuus Kiristoosiin hojjetu, gaafa maqaa Yesuus Kiristoosiin tajaajilu, gaafa maqaa Yesuus Kiristoosiin deddeebi'u fiixaan boomsa qaba. Kanaafi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin isa gootan kana isumaan immoo waaqayyo abbaadhaaf galata dhiyeessaa. Wanta ati hojjettuun waaqayyo galateeffamu. Jal'ina ati hojjettuun waaqayyoon galateeffamu. Wanta ati hojjettu hamaa ati hojjettuun hamaa hojjetta yoo ta'e waaqayyotti hin galateeffamu. Namarratti kaata yoo ta'e waaqayyotti hin galateeffamu. Hin arrabsita hin hinaafta yoo ta'e waaqayyotti hin galateeffamu. Waan gaarii hojjetta yoo ta'e garuu waaqayyotu ittiin galateeffama. Isumaan waaqayyo abbaadhaaf galata galchaadha. Isumaan waaqayyo abbaadhaaf galata galchaa jechuun maal jechuudha? Hojii keessana keessaa waaqayyotu qaba jechuudha. Keessaa qaba waaqayyo. Wanta ati hojjettu keessaa qaba waaqayyo. Deddeebii kee keessaa qaba. Nagaa kee keessaa waaqayyotu harka qaba. Hojii kee keessaa waaqayyotu harka qaba. Jireenya kee keessaa waaqayyotu harka qaba. Karaa kee keessaa waaqayyotu harka qaba. Barumsa kee keessaa harka qaba waaqayyo. Daldala kee keessaa harka qaba. Tajaajila kee keessaa harka qaba waaqayyo. Harka isaa keessa galcheera. Kanaaf isumaan waaqayyo abbaadhaaf galata dhiyeessi. Waan gootu waaqayyoof ulfina waaqayyootiif godhisiin jechaadha waaqayyo. Wantoota hojjettu ulfina waaqayyoon mul'isu taanaan dhiisisiin jechaadha waaqayyo. Yeroo itti kennisiin jechaan jiru dhiisisiin jechaadha. Wantoota dubbattu karaan itti irra deemtu barumsatti barachaa jirtu daldalatti daldalaa jirtu tajaajilatti tajaajilaa jirtu jireenyatti jiraattu ulfina waaqayyoo hin mul'isu ulfina waaqayyoon ala taanaan akka ati dhaabdu barbaada waaqayyo. Ulfina waaqayyootu keessa jira taanaan akka ati tufuftee hojjettu akka ati abbaadhaaf galata dhiyeessitu akka ati maqaa waaqayyoo ittiin eebbiftu akka ati waaqayyoon ittiin galateeffattuuf waaqayyoo karaa kana sii bane. Waan gootan hundumaa ulfina waaqayyootiif godhaa jedhetu saba Qolaasaayisitti dubbata. Warra bakkee jiraniif fakkeenya akka taanuuf hojjetaa amanamaa akka nu taanu waaqayyo barbaada. Warra bakkee jiran nama irratti hirkatu akka nu hin taane waaqayyo barbaada.
warra bakkee jiran jechuun warra mana waaqayyoon ala jiran jechuudha. Warra sagalee waaqayyoon ala jiran jechuudha. Warra ulfina waaqayyoo hin beekne jechuudha. Warra gaarummaa waaqayyoo keessa isaaniitiin hin qabne jechuudha. Isaan kana biratti fakkeenya gaarii akka nu taanu waaqayyo barbaada. Maal jedha sagaleen waaqayyoo? Isa tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 11-12 akka kana jedha. Harka keessaniin itti dadhabdanii hojjechuu ulfinatti lakkaadhaa. Akkasitti yoo jiraattan warra alaa biratti ija ulfinaatiin ilaalamtu waan isin barbaachisuu fi harka nama tokkoyyuu hin eeggattan jedhetu Phaawulos saba warra Tasalonqeetti dubbata. Harka keessaniin itti dadhabdanii hojjechuu, itti dadhabdanii argachuu ulfinatti lakkaadhaa. Akkasitti yoo jiraattan warra ala jiran biratti ija ulfinaatiin in ilaalamtu. Hojjechuu barbaadde, adeemuu barbaadde, ulfina waaqayyoo keessa jiraachuu barbaadde, akka waaqayyo sirraa barbaadutti hojjechuu barbaadde, hojjettee nama ta'uu barbaadde, karaa hojiitu sitti cufame. Warra kaaniif fakkeenya ta'uu barbaadde, karaan hojii sitti cufame. Maatii keetiif, obboloota keetiif, hiriyoota keetiif fakkeenya ta'uu barbaadde, karaan sitti cufame. Waaqayyo har'a karaa sii bana. Waaqayyo har'a balbala sii bana. Balbala hojii sii bana waaqayyo. Balbala hojii waaqayyo sii bana. Ilaa sittani maan. Balbala hojii waaqayyo sii bana. Fuula waaqayyo duratti nama guddaa akka taatuuf waaqayyo balbala sii bana. Balbala hojii gaafa waaqayyo sii banu immoo akka hojjetaa amanamaa taatu waaqayyo sirraa barbaada. Waan argatturraa amanamtee akkati mana waaqayyootiif laattu waaqayyoon barbaada. Sii kennuu duwwaa, sii banuu waaqayyoo duwwaa otoo hin ta'ini amanamummaa akka ati qabaattus waaqayyoon barbaada. Kanaaf kan karaan sitti cufame, kan karaan sirkaa bade, kan wantu hundumtuu sirkaa babbade har'a sittan himaa abdii qabda. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos irraa jinsitti raajaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo akkasiin jedhe balbala sirraa bana. Karaa hojiin sitti agarsiisa. Balbala hojiin siif bana. Ati immoo anaaf amanami siin jedha waaqayyo. Siifan bana. Akka ati fakkeenya namoota hedduudhaaf taatu nan godha siin jechaara waaqayyo. Hin godha waaqayyo. Ati nama namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uuf maludha. Haala amma irra jirtu kanatti, umurii amma irra jirtu kanatti, nagaa amma qabdu kanaan waaqayyo akka ati nama guddaa taatu si godha. Maqaa Yesuus Kiristoosin nama guddaa si godha waaqayyo. Kanaaf nama guddaa ta'uu kee duwwaa mootuu hin ta'in waaqayyoofis akka ati amanamtu waaqayyo barbaada. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin balballi hojii sirraa banamu. Ati immoo nama amanamaa ta'i. Nama amanamaa gaafa taatu waaqayyo hojii kee, mul'ata kee, karaa kee, wanta ati hojjettuuf wanta ati yaaddu hundumaa wal siif qixxeessa. Kanaafi akkasitti yoo jiraattan waan hojjettu hundumaa ulfina waaqayyootiif goote, wanta dubbattu hundumaa ulfina waaqayyootiif jiraatte, waan gootu hundumaa ulfina waaqayyootiin godhaa yoo jiraatte warra ala jiraniif ulfina yookaan fakkeenya gaarii akka ati qabaattu waaqayyo godha. Waan si barbaachisu hundumaaf immoo harka nama tokko hin eeggattu jedhe waaqayyo. Harka nama tokko iyyuu hin eeggattu. Har'aa qabdii of dandeessaati. Amma sa'aatii kanaa qabdii akkati of dandeessu godhe waaqayyo. Amma sa'aatii kanaa qabee nagaan keessi deebi'a. Amma sa'aatii kanaa qabee ulfinni waaqayyoo mana kee keessatti argama. Amma sa'aatii kanaa qabee hafuurri waaqayyoo gara jireenya keetti dhufa. Amma sa'aatii amma ati na dhaggeeffachaa jirtu kanaa qabee waaqayyo seenaa kee geeddara. Guutummaa guututti waaqayyo seenaa kee geeddara. Ilaa amanii fudhadhu. Amma sa'aatii kana. Waaqayyo siif beellama guyyaa biraan qabu. Beellamni waaqayyo guyyaa har'aa kana mana keeti. Beellamni waaqayyo amma si bira. Amma waaqayyo si wajjiniin beellama qaba. Jireenya kee geeddaruudhaaf, jireenya kee ol gochuudhaaf, namoota warra kaan biratti akkati fakkeenya taatuuf, namoota warra kaan biratti ija gaariidhaan, ija ulfinaatiin akka ati ilaalamtuuf waaqayyo gara kee dhufeera. Kanaan dura ija salphinaatiin warri si ilaalaa si bira darban. Kanaan dura ija hin taaneen namoonni si ilaalaa si bira darban yeroo ta'e, guyyaa har'aatiin booda garuu abadan ija hin taaneen si ilaalan. Ija gaariidhaan si ilaalu. Waaqayyo nama ishee godhee isiin jedhama. Waaqayyo nama isa godheem siin jedhama.
waaqayyo seenaa ishee geeddare siin jedhama. Waaqayyo seenaa isaa geeddare siin jedhama. Siin waaqayyo har'a seenaa kee hin geeddara. Inaman ta'a waaqayyo seenaa kee geeddara. Laphee kee keessatti amanii fudhu. Elaa akkasitti yoo jiraattan ulfina waaqayyoo keessa deddeebitanii yoo jiraattan karaa waaqayyoo irra yoo jiraattan hojjetaa fi xamba'e ta'uudhaaf yeroo hundumaa mul'ata hojii qabda yoo ta'e hojjetta yoo ta'e hojjechuudhaaf immoo karaatu sitti cufame yaaddesii ta'uu dide yoo ta'e waaqayyo guyyaa har'aa kana waaqa banee lafa dhoosee qilleensa kana gargar saaqessiif kan ta'u gara kee hin fide. Akkasittiin waaqayyo nama guddaa si godha. Gaafa waaqayyo nama guddaa si godhu immoo wanta si barbaachisuuf harka nama tokkooyyuu akka itti ilaaltu waaqayyoon barbaadu. Asitti akkasitti yoo jiraattan akkasitti yoo hojjettan akka waaqayyoof ta'utti yoo deddeebitan wanta sin barbaachisu hundumaaf harka nama tokkooyyuu hin eeggattanidha. Harka namaa irraa jiraachaa jirta yoo ta'e kanaan booda harka waaqayyoo irraa jiraatta. Nama si jiraachisaa jira yoo ta'e har'aa booda garuu waaqayyootu si jiraachisa. Namatu si gargaaraa jira yoo ta'e yeroo hundumaa harka namaa eeggatta yoo ta'e yeroo hundumaa harka namaa ilaalta yoo ta'e har'aa booda garuu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati harka namaan ilaaltu. Baneeraan waaqayyo isatti cufaadha jette sana. Isatti hin taane jette sana. Isatti karaatti hafe jette sana. Isatti jalqabamee karaatti hafe jette sana. Isatti hojjedheen harka duwwaa hafe baradheen naa ta'uu dide hojjedhee naa ta'uu dide yaadee naa ta'uu dide adeemee naa ta'uu dide tajaajilee naa ta'uu dide nagadee naa ta'uu dide baradhee naa ta'uu dide kanatti jette ammaa booda sii ta'uu jalqaba. Elaan dhaggeeffadhaa ergaan qaba. Elaan dhaggeeffadhu obboleessa koo. Elaan dhaggeeffadhu obboleettii koo. Yeroon kun yeroo itti waaqayyo seenaa saba keenyaa geeddaruudhaaf waaqarraa ka'edha. Yeroo itti waaqayyo seenaa tajaajiltoota keenyaa geeddaruudhaaf waaqarraa ka'edha. Seenaa barattoota keenyaa geeddaruudhaaf, seenaa hojjetootaa geeddaruudhaaf, seenaa namoota kamiyyuu geeddaruudhaaf waaqayyo waaqarraa ka'edha. Ilaa yeroon kun sin darbin yeroon kun yeroo itti waaqayyo seenaa kee geeddaruudha. Yeroo itti waaqayyo dhimma kee hojjetudha. Yeroo itti waaqayyo balbala sii banuudha. Yeroo itti waaqayyo hafuura qulqulluudhaan gara kee dhufuudha. Yoo hammina keessa jirta ta'e as deebii gara gaarummaatti. Kuftee jirta yoo ta'e ol ka'i. Cubbuu keessa jirta yoo ta'e gara wanta gaarii hojjechuutti achi as kottu waaqayyo si barbaada. Yeroon kun yeroo ati itti ulfina waaqayyo keessa jiraachuun siif ta'uudha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aa kanaan booda waaqayyo harka kee akka inni hojjetuuf hiikeera. Mul'ata kee akka inni hojjetuuf hiikeera waaqayyo. Kanaaf isa waaqayyo siin jedhu dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu dhaggeeffadhu. Wangeelli maal akka siin jedhu dhaggeeffadhu. Wanti gaariin maal akka ta'e dhaggeeffadhu. Wanta gaarii barbaadaa duukaa bu'aa jedha macaafni qulqulluun. Gaarii barbaadaa duukaa bu'aa. Wanta gaarii ilaalaa duukaa bu'aa. Wanta gaarii fedha wanta gaarii qabaadhaa hojjedhaa raawwadhaa jedha macaafni qulqulluun. Waan gaarii barbaadi duukaa bu'i. Waan gaarii barbaadi hojjedhu. Waan gaarii barbaadi yaadi. Waan gaarii barbaadi keessa jiraadhu. Waaqayyo mul'ata kee haaressuudhaaf gara kee dhufeera. Sitti immaa balballi hin cufamu. Sitti waaqayyo balbala hin cufu. Fayyaan kee kun fuula waaqayyoo duratti eegamaadha. Rakkina kana keessa jirtu kana keessa harka waaqayyoo butee si baasuudhaaf gara kee dhufeera. Dhiphinaati keessa jirtu kana keessa butee si baasuudhaaf harka waaqayyoo gara kee dhufeera. Ati si'achi ishee gad deebite ishee abbaa manaa hin qabne hin jedhamtu jedhe gaaf tokko waaqayyo Isaayyaasiin gaafa Tsiyoonitti dubbatu. Ishee gad dhiifamte ishee gatii hin qabne ishee namni bira darbe ishee tuffatamtu hin jedhamtu ati si'achi ishee ulfina qabeetti ishee namni hundumtuu barbaadu kan namni hundumtuu iyyaafatu kan namni hundumtuu dhaggeeffachuudhaaf barbaadu kan namni hundumtuu ilaaluudhaaf barbaadu kan namni hundumtuu kooluu itti galuudhaaf barbaadu kan namni hundumtuu irraa gargaaramuudhaaf barbaadu ati ofirraa haftuudhaa ofirraa hafaadha. Sittan hima maqaa Yesuus Kiristoosiin sittan dubbadhaa dhaggeeffadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin biyyi keessa atis ishee abbaa manaa hin qabne hin jedhamtu jedhee waaqayyo akka dubbate kanaan booda abbaan biyya kanaa waaqayyoodha. Kanaan booda abbaan jireenya keetii waaqayyoodha. Kanaan booda abbaan mul'ata keetii waaqayyoon ta'a. Kanaan booda abbaan hojii keetii waaqayyoon ta'a. Kanaan booda abbaan jalqaba keetii waaqayyoon ta'a. Kanaan booda abbaan xumura keetii waaqayyoon ta'a. Waaqayyo kan kee kan hojjetu. Hin hojjeta waaqayyo dhimma kee. Jabaadhu waaqayyo dhimma kee hojjechuudhaaf gara kee dhufeera.
Jabaadhu Waaqayyo kakuu kee siif raawwachuudhaaf gara kee dhufeera. Iji Waaqayyo si ilaaluudhaan gara kee dhufeera. Hin gargaaramta si gargaara Waaqayyo. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 hanga 20tti dubbifachuu dandeessu akka kana jedha. Yeroo keessan utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Yeroo keessan utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kun yeroo keeti. Dhaggeeffadhu sittan himaa. Kun yeroo keeti. Yeroo natamma keessa jirtu kun yeroo keeti. Yeroon kun yeroo keeti. Elaa yeroon kun yeroo keeti. Yeroo ati itti hojjettudha. Yeroo ati itti guddattudha. Yeroo ati itti nama taatudha. Yeroo ati itti namoota baay'eedhaaf fakkeenya taatudha. Yeroo keeti. Waaqayyo guyyaa sii fide hoodhu fudhu. Waaqayyo yeroo sii fide hoodhu itti hojjedhu. Waaqayyo carraa guddaa tokko sii bane hoodhu itti hojjedhu itti jiraadhu. Yeroodha siif yeroon kun. Yeroon kun yeroo ati itti guddattudha. Yeroon kun yeroo ati itti jiraattudha. Yeroon kun yeroo ati itti nama taatudha. Yeroon kun yeroo ati itti namoota baay'eedhaaf fakkeenya taatudha. Elaa yeroon kun yeroo keeti. Elaa yeroon kun yeroo keeti. Waaqayyo yeroo gaariidhaan gara kee dhufaa jira. Dhaggeeffadhu sittan himaa. Yeroon kun yeroo keeti. Yeroon kun yeroo keeti. Yeroo isiniin kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa jechuun maal jechuudha? Hin darbase duraa utuuti itti hin hojjetin. Hin darbase duraa utuuti waan gaarii tokko bakka itti hin buusin. Maal utuu ati hin hojjetin? Waan gaarii tokko utuu ati hin kaa'in Waaqayyo yeroo keessatti hin fitin. Anamma umurii koo kanatti, umurii Waaqayyo naa kenne kanatti fuula Waaqayyo dura dhaabadhee Waaqayyoon tajaajiluu kootti baay'een gammada. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sababiin isaa umurii akkasitti itti hojjechuun kan isaaniif malee namoonni baay'een umuriin isaanii darbeera. Namoonni baay'een umurii koo kana kanawwan namoota hedduutu jiru. Umuriin koo Waaqayyo naaf kenne kun akkan itti hojjedhuuf, akkan itti lallabuuf yeroo baay'ee tajaajiltoota taanee gaafa tajaajillu hojii biraa hojjechuun barbaannu. Karaa biraarraa adeemuun barbaannu. Waaqayyo wanta gaarii ta'e hundumaa akkan hojjennu Waaqayyo barbaada. Maaltu beeka ona Waaqayyo ikoonoomii keetiin biyya eebbisa ta'a. Waldaa ijaara ta'a. Rakkatoota baay'ee dadhabdoota baay'ee ijaara ta'a. Maaltu beeka? Kanaaf waan hundumaa wanta gaariidha jettee yaaddu hundumaa tuttuquun hojjechuuf yeroo siif kenneera Waaqayyo. Saatiin kun saatii keeti. Yeroon kun yeroo keeti. Hin dabarsin of jedhaa. Yeroo kanatti eerumuutu sirra jira yoo ta'e eerumi. Yeroo kanatti fuuchuutu sirra jira yoo ta'e fuudhi. Yeroo kanatti daldaluutu sirra jira yoo ta'e daldali. Yeroo kanatti barachuutu sirra jira yoo ta'e baradhu. Yeroo kanatti wanta hojjechuun siif malu hundumaa itti hojjedhu. Hin dabarsin of dura. Akka laayyootti hin ilaalin yeroo Waaqayyo siif kenne. Saatii Waaqayyo siif kenne. Carraa Waaqayyo siif kenne kana akka laayyootti hin ilaalin. Of jalaan dabarsin. Of jalaan gubin. Hin gubin of jalaa. Itti gargaarami yeroo kanatti. Akka ati yeroo kanatti gargaaramtu Waaqayyo barbaada. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Fakkeenya 10 lakkoofsa 15 irraa akka kana jedha. Yeroo facaasan itti rafuun, yeroo makaran itti rafuun salphinadha. Yeroo facaasanittis, yeroo makaranittis rafuun salphina. Namni yeroo facaasuun maluufitti hin facaasu yoo ta'e, yeroo makaruun maluufitti hin makaru yoo ta'e, yeroo isaatti hojjetu yoo ta'e salphinatti isa eegaara. Yeroo Waaqayyo nuuf kennetti hin tajaajillu yoo ta'e, yeroo Waaqayyo nuuf kennetti hin gargaaramnu yoo ta'e salphinatu nu hordofaa jira jechuudha. Waaqayyo akka nu yeroo keenyatti gargaaramnu barbaada. Akka nu yeroo keenyatti hojjennu barbaada Waaqayyo. Yeroo nuuf kenne kanatti akka nu hojjennu Waaqayyo barbaada yoo ta'e barbaada Waaqayyo. Elaa yeroo kanatti facaasuu sirra jira yoo ta'e sanyii sirka jiru facaasi. Yeroo kanatti tajaajiluu sirra jira yoo ta'e tajaajili. Yeroo kanatti wanta gochuun siif malu hundumaa godhi. Elaa saatiin kun saatii keetii of hin dabarsin. Barri dhufu kan kee ta'uu dhiisuu danda'a. Guyyaan borii kan kee ta'uu dhiisuu danda'a. Guyyaan iftaanii kan kee ta'uu dhiisuu danda'a. Guyyaan siif kennamte har'a. Macaafni qulqulluun yeroon isiniif kenname har'aadha. Har'a guyyaan fayyinaadha. Har'a guyyaan gammachuudha. Har'a guyyaan eebbaa. Har'a guyyaan hojii. Har'a guyyaan jalqabu. Har'a guyyaan fiixaan ba'u. Waanuma hojjettutti iyya godha Waaqayyooti yeroo keetti gargaaramte. Kanaaf yeroo waan hojjechuun siif ta'utti taa'aa jirta yoo ta'e yeroo kee gubaa jirta. Yeroo kee qisaasessaa jirta.
yeroo itti fiiguun siif malutti dhaabachaa jirta yoo ta'e itti hojjechaa jirtu yeroo keetti. Hojjetaa fiixaan ba'e mitati. Fiixaan hin baatu. Yeroo Waaqayyo adeemisiin jedhetti dhaabbachaa jirta yoo ta'e. Yeroo Waaqayyo baradhu siin jedhetti barumsa dhiiftee deebite yoo ta'e. Itti gargaaramaan jirtu yeroo keetti jechuudha. Hojii keetti fiixaanis hin baatu. Hojii keettis nama fiixaan ba'e hin jedhamtu. Kanaaf Waaqayyo yeroo kana kan inni sii kenneef akka ati hojjettuuf malee akka ati raftuuf miti. Karaa hundumaatiin akka ati hojjettuuf Waaqayyo yeroo kana sii kenne. Karaa hundumaan akka ati fiixaan baatuuf Waaqayyo yeroo kana sii kenne. Kanaaf yeroo kanatti fiixaan akka ati baatuuf Waaqayyo fiixaan ba'umsa hojii kee keessa akka kaa'uu fi daqiiqaa muraasan siif kadhadhaa. Akkuma jirtu sanatti harka kee fuula Waaqayyoo duratti ol kaasii. Ani immoo fiixaan ba'umsan sirratti waama. Akka ati jalqabdu, akka ati hojjettu, akka ati fiixaan baatu Waaqayyoon siif kadhadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aatiin booda hojii akka ati jalqabdu balballi hojii akkasii banamuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin balbala sii baneera. Balballi sirratti banamu. Hojii jalqabdee jirta yoo ta'e akka ati fiixaan baatuuf maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fiixaan ba'umsa sirratti waama. Fiixaan ba'umsa sirratti lallaba. Fiixaan ba'umsa sirratti kadhadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waan jalqabde kanatti hojjetaa fiixaan ba'e ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kanaan booddee balballi akkasitti banamuuf maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kanaan booda karaan akkasirraa banamuuf hojiin kee akkasii milkaa'uuf waan hundumaatti namoota baay'ee biratti akkati fakkeenya taatuuf guyyaa har'aa kana hafuura Waaqayyoo isa balbala namaa banu, hafuura Waaqayyoo isa nama milkeessu, hafuura Waaqayyoo isa karaa namatti argisiisu, hafuura Waaqayyoo isa lafa taa'anii ol nama kaasu sirratti waama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin balballi sirraa banamu. Elaa sirratti waama. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin balballi sirraa banameera. Kanaan booda namoota baay'ee biratti fakkeenya akkati taatuuf, kanaan booda namoota baay'eedhaaf fakkeenya akkati taatuuf guyyaa har'aa kana sin eebbisaan, hojii harka keenan eebbisaan, dubbannaa harraba keenan eebbisaan, barumsa keenan eebbisaan, daldala keenan eebbisaan, hojii kee hundumaanan eebbisaan maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin harki eebba Waaqayyoo gara kee dhufu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin bakka itti kufte kana ka'i. Bakka jirtu kana maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii kee geeddareera. Mul'ata kee geeddareera. Karaa kee geeddareera. Jireenya kee hundumaa geeddareera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jireenya kee geeddaramu. Gooftaan beektu yoo ta'e akkati Gooftaa beektuuf sammuu bartuuf sammuu kee nan bana. Kiristoosiin kana amanuun barbaaddu yoo ta'e akkati amantuuf sammuu kee kan nan bana. Mul'ata guddaa tokko si keessan kaa'a. Halkan abjuutti Waaqayyo akka inni gara kee dhufu. Guyyaa akka inni gara kee dhufu. Wanta ati argitu hundumaatiin hafuurri Waaqayyoo gara kee akka dhufuuf guyyaa har'aa kana balbala bantii Waaqaa sirratti nan saaqaa sirratti banameera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dhukkuba si keessa jira yoo ta'e humni dhukkuba harka Waaqayyoon si keessaa fuudhama. Fiixaan ba'umsa dadhabde yoo ta'e, fiixaan ba'uu dadhabde yoo ta'e, wanta hojii kee danqee jira yoo ta'e fuula kee duraa maqaa Yesuus Kiristoosiin danqaraana caccabu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa kee irra kan taa'e, jireenya kee irra kan taa'e, maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin fuula kee dura hacaccabu, harki Waaqayyo cabsee si duraa kaasu. Eebbi Waaqayyoof gargaarsi Waaqayyoo gara kee dhufu ayyaana Waaqayyoo keessa jiraadhu. Waaqayyo Gooftaan si haa eebbisu. Nagaa Waaqayyootiin torban wal argina.